Waga kamna nimona Gota kamna Hayu kamna nimona Haga kamna Rabbi kamna nimona Kero kamna Karre kamna nimona Kapsona finitu jabeza tokuma Marin fesisu ajandana nyuma Biftu bilisuma Yomu bahanoltu Kawena lagada Galmanunan keftu Biftu bilisuma Yomu bahanoltu Kawena lagada Galmanunan keftu himata mana mufti addunyatti himata banuudhaa fi kan asii walii qabamneef hiriirri kun kan barbaachisaa ta'ee argameef kana dura yeroo baay'ee magaalaa Den Haag illee Amsterdam keessatti illee bahaa turre waan achi barbaanisan illee miidiyaa fi namoonni aangoonni biyya kanaallee hordofaa turanii kanarraa ka'uudhaan gargaarsa adda addaa kan mootummaa Itoophiyaatti kennamaa jiru akka dhaabbatullee ta'ee jira. Kanallee yoo amma asitti mana murtii addunyaatti kan himanu ta'e ragaadhanii fi wantoota mootummaan kun uummata isaa irratti dalagaa jiru dhiyeessuudhaan kanaa ol itti cimsineetiin jechuudha. Tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu fi san yaada keessa galeetii hiriirri kun kan qophaa'eef. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a murderer. Abiy Ahmed must face justice. We need justice. We need freedom. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a murderer. Abiy Ahmed is a murderer. We need freedom. Bring him to justice. Jalqaba I think namni asitti argamtu kunneen anis hedduu galatooma ulfaadha jechuun barbaada. Wanni hojjetaa jiru kun waan hedduu nama dadhabsiisu, waan hedduu obsa guddaa gaafatu, namoota of kennan, namoota qabsoo sabaa kana bakka tokkoon gahuudhaaf muratan qofaadha. Wanticha kana torbaan lamatti si'atakka ala bulaa waan adda addaa hojjetaa dadhabaa yeroo isaanii qisaasaa maallaqa isaanii aarsaa godhaa namni bifa kanaan qabsaa'u dhugumatti namoota murannoo qabanii kuni recognition namoota sadarkaa kanatti of kennanii hojjetaniif beekamtii kennuun hedduu barbaachisaadha. Hedduu galatooma ulfaadha. Qabsoo gara funduraa goonus I think abdiin keenya namootuma kanneen namni haarofni jidduu keessa dhufaa deemuu danda'a. Garuu warri fundura dhaabbannu kunneen yeroo adda addaatti bakka kanatti argamnu kunneen wal qabannee xiiqinaan haga dhumaa deemne taanaan akkuma qabsoo biyya keessaa san inni kunis kan biyya alaatti goonu dhiibbaan biyya alaatti goonu kun firii argamsiisuu isaa shakkii hin qabu. Egaa ammaaf kanuman jedhaa kaan hiriira gaarii guyyaa gaarii nuuf haa ta'u gara boodaatti wanni jiru yoo jiraate walirrumaa fuudhaa akkasiin kan deemta gama kootiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Free Dr. Shiggut Galata. Free Jawar Mohammed. Free Hamza Borana. Free Baqqala Garba. Galatoma. Mana murtii idil addunyaa kanatti xalayaa galchuun qofti gahaa miti himata bansiisuudhaaf dhiibbaa irratti gochuudhaaf dhufne xalayaa kana qeerroo Oromoo Neezerlaand waldaa abukaattota Oromoo idil addunyaa wajjin ta'uudhaan xalayaan barraa'ee kaleessa galgala galee maaliif sababa koronaatiif harkatti himatas fuudhaan jiranii seensisaas hin jiranii ICC'n cufamee jira eega koronaan kun galee kanaaf himata keessan karaa poostaa fi karaa iimeelii nuuf ergitu waan jiraniif himata galee sana amma ta'e booda isin dubbisuu hin yaalla ammaaf kanuman jedha dhiibbaa irratti gochuudhaaf dhufne dhiibbaa kana immoo asitti haasawaa qofa ammooti dhaadannoo keenya dhageessisuu qabna. Justice.
for Hachalu Hundessa. Justice for Haymanut Badada. Justice for Oromo people. ICC war crimes crimes against humanity is being committed in Ethiopia, in Kenya, in Somalia, in Sudan, by Abiy regime. ICC, Fatou Bensouda, please bring Abiy Ahmed to ICC. aranta qeyroo fi qareen biyya keessatti dhumaa jirti qofaa jirti abbaayotiin manguddoon haawwan dubartii itti taphatanii carqii afaanii guuranii fa gudeedanii karaa keessa rafaa darbanii biraa deemuu ijoollee xixiqqashoo rasaasaan dhawanii ajjeesuu waan adda addaa deemaa jira amma kalee awwadaa keessatti micoo carqii afaanii guuraniiti gudeedanii hallayyaa keessatti darbanii arkan jechuu immoo xiqqashoo amata sadii magaalaa awwadaayitti mucaa xiqqaa dardara Ali saatiif gartee waa barbaade kharaara dhawli ajjeesan osoo wanta ka badii kan qabne ilmaan oromoodha badii akka malee dhumu jira waan balleessan qaba haqa isaa barbaadu jira malee ilmi namaa haqa isaa barbaaduudhaafis duun haqa isaa barbaaduudhaaf madaa'uun haqa isaa barbaaduudhaaf gudeedamuun addunyaarra waan hin jirre kanaafuu ani waliin isii dhaamu tanuma yaabbileen kiyya oromoonni bilisoomtii inshallah bilisummaan dhiyaatee jirti akka yaada kiyyaatti galatooma Oromon safuu beeka hawan manguddota hin gudeedu dubartii qarree hin gudeedu maqaa oromootiin masaraa keessa ta'anii ilmaan oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu qeerroon oromoo ajjeefamuun haa dhaabbatu qarreen oromoo ajjeefamuun haa dhaabbatu ኦሮሞ ማለት ከኦሮሞ እናትና አባት የተወለደ ማለት አይደለም። ኦሮሞ ማለት ኦሮሞን ሲያመው የሚያመው ኦሮሞ ሲራብ ረሃቡ የሚሰማው ሲጠማ የሚጠማ ሲቆስል ቁስሉ የሚያመው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ሩቅ ብንሆንም ችግር ባያጋጥመንም ወገኖቻችን ሲጨፈጨፉ እኛንም ያመናል። እኛም እንቆስላለን። ለሊት ቁጭ ብለው ሲያድሩ እንቅልፍ እናጣለን። ለዚህም ነው ለአቤቱታ እዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ ትግሉ እንዲቀጥል እንዲበረታታ አሁንም ወደፊት እንዲሄድና እስከ መጨረሻ የኦሮሞ ሕዝብ የራሱን እድል በራሱ ወስኖ የራሱን መሪ መርጦ የራሱን አገር አስተዳድሮ የራሱን ባህል አሳድጎ በቋንቋው መናገር እንዲችልና እንደኔ በሌላ ቋንቋ የሚናገር እንዳይሆን እድሉን እንዲያገኝ ምርጫው የህዝቡ ነው። እድሉን እንዲያገኝ እስከ መጨረሻው መታገል አለበት። ይሄ ትግል የተጀመረው የዛሬ 2 ዓመት አይደለም። ይሄ ትግል የተጀመረው ከ100 ዓመት በፊት ጀምሮ ነው። በየደረጃው ያደገ አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። አሁን ጫፉ ላይ ደርሰናል። በምንም አይነት ወደ ኋላ አንልም። እስከ መጨረሻ ድረስ እንታገላለን። እኛም ከወጣቶቹ ጋር የምንታገለው ውጤቱን እናያለን ብለን ሳይሆን ተስፋውን ይዘን እናልፋለን ብለን። ስለዚህ የኦሮሞ ወጣቶችም ሆነ የኦሮሞ እናቶች እንደኔም ደግሞ የእድሜ ባለጸጋዎች ትግሉን እስከ መጨረሻ ለማድረስ እኔ በራሴ ስም ነው በሌላው ቃል ልገባ አልችልም። እኔ ቃል እገባለሁ፣ እናንተም ቃል ትገባላችሁ። ለዚህም ነው የመጣችሁት እና በርቱ፣ ወደፊት በሉ። በህጋዊ መንገድ በሰላማዊ መንገድ
የሚፈለገው መስዋዕትነት ከፍለን ህዝባችንን አገራችንን ከጭቆና ከነፍጠኛ ሲስተም ነፃ እናወጣለን። Abiy Ahmed is a killer. He's a killer. He's a killer. He's a killer. He's a murderer. He's a murderer. Abiy regime. Abiy regime. Abiy regime Abiy regime. is a killer. He's a killer. Is a killer. He's a killer. Stop. 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 Genocide Genocide in Ethiopia. in Ethiopia. In Ethiopia. In Ethiopia. Abiy is a criminal. Abiy is a criminal. Abiy Ahmed 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 is a criminal. Oromoon addunyaarra jirtu haati Oromoodhaa gudeedamaa jirti, obboleettiin teenya gudeedamaa jirti, qeerroo fi qeerran biyya keessaa dhumaa jirti. Har'a ani akka mataa kiyyatti obboleessa kiyya tiruudha. Magaalaa Galamsoo Harargee lixaa aanaa Habroodha. Obboleessa kiyya Farahaan Ahmad ajjeesaniiti darbanii biraa deemaniiti du'a jaanii darbanii biraa deemaniiti. Gizee deebiinitti yaalan hin duune akkatti magaalaa Cirootti mana haakimaa keessaa baafatee Finfinnee jira. Amma obboleessa kiyya tiruun yoo feetan viidiyoollee isiniin garsiisaa jechuudha. Ammallee ilma adeera kiyyaadha. Maamma Kaliil Haaji magaalaa Galamsoo keessatti isaa mootorsaayikila oofu magaalaa Daaloo geessee nama ol deebisee maa koostoo hojjetta maa lulaata jedhanii rasaasan ajjeesanii jechuun mucaa hoggaa 13 ilma ganda kiyyaati ilma adeera kiyyaati. Ana obboleessa kiyya Faraan Ahmad Facebook irratti arguun ooltanii jechuun hedduu nuti biyya keessaa cinqamaa gudeedamaa jira. Haati tiyya bo'aa jirti. Haati Oromoodhaa bo'aa jirti jechuudha. Obboleessa kiyya turuu namoonni beekan Maartii Sultaan as keessa jirti. Dartefatee akka jiraatille mataan kan ta'e obboleessa kiyya tiruu jechuudha. Saniifuu nuti haati teenya maa boochi haati Oromoo maa boochi jechuudha. Qabsoo yoo injifanne malee keessaa hin baanu obboleeyyan kiyya haa qabsoonnu haa ol biraa dhaabbannu. Bineensilleen walii tumse bineensilleen hojii deeme waliif tumsa. Haa jabaannu isin obboleeyyan kiyyaadha. Haa kaanu lafaa injifannoon uummata Oromooti. Daan Abiy Ahmed daan naftanya 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 hanga gaafii mirga abbaa biyyaa gaafannutti boodan deebin alaan gallu arrallee borullee hanga hayyoota keenya Johar Mohammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa Mikaa'el Booranaa Abdii Raggaasadhaa hidarraa baasnu booda hin deebinu arrallee borullee ni moonallee ni injifannallee tarsiimoon deemna inshaallah rabbii wajji rabbii nu cinaa dhaabbata. Galatooma obboleeyyan kiyya. Ole galatoomi. Jechaan uummata Oromoorraa haa dhaabbatu. Abiy Ahmed uummata Oromoo ajjeesuu haa dhiisu. Abiy Ahmed dubartii Oromoo gudeeduu haa dhiisu. Abiy Ahmed uummata Oromoo bakka hin bu'u. Abiy Ahmed sabaa fi sablammii Itoophiyaa bakka hin bu'u. Uummata keenya ajjeesaa uummata keenya dararaa yoomillee taanaan bakka hin bu'u. Abiy biyya bulchuu waan hin dandeenyeef aangoo hatattamaan uummataaf dabarsuu qaba. Abiy ajjeesuu hatattamaan dhaabuu qaba. Qeerroo hidhuun qarree hidhuun daandii irratti ajjeesuun haa dhaabbatu. Waraana biyyaa duriyyee gandaa fakkeessee ganda keessa oofuun qaanyiidha. Abiy aangoo hatattamaan gadhiisuu qaba. Down Abiy. Down Abiy. Down Abiy.
Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Abiy. Down, down, Naftanya. 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 Down, down, Bilsigina. Down, down, Bilsigina. Bilsiginan. Bilsiginan. Yakamada. Yakamada. Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti. Fudhataman qabu. Fudhataman qabu. Yoo walqixxummatti. Walqixxummatti. Ka'amanu ta'e. Ka'amanu ta'e. Hatattaman. Hidhamtoota teenna. Hidhamtoota teenna. Gadhiisee. Filannoo. Gaggeessuu. Qaba. Yoo ofitti. Kan amanu ta'e. Hatattaman. Karaa nagaatiin. Karaa bilisaatiin. Aangoo. Dabarsee. Kennuu. Yookiin. Filannoo. Hatattaman. Gaggeessuu qaba. Justice for common people. ሀገሪቷን እያፈረሰ ያለው ማን ነው? ነፍጠኛ አክቲቪስት የነፍጠኞች ሚዲያ ናቸው። ኦሮሞ አይደለም። በየጊዜው የነፍጠኛ ሚዲያ እየገባ እናያለን። ኢሳት፣ ዘሀበሻ ሁሌ የሚያወሩት የመንደር ውስጥ ትናንሽ ነገሮች ነው። ኦሮሞ እያለቀ የኦሮሞ ሰላማዊ ሰልፍ ሀረር ላይ እናቶች እየሞቱ ልጆች እየሞቱ አይዘግቡም። ሀገሪቱን እያፈረሱ ያሉት ኦሮሞ ሳይሆን ማወቅ ያለባቸው ነፍጠኛ መሆናቸውን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። እሺ ማወቅ አለባቸው። አሁንም በእኔ በኩል ያረፈደና የቀረ አንድ አይደለም። አሁንም ማርፈድ አርፍደዋል። ግን ከኦሮሞ ጎን መቆም አለበት። የኦሮሞ ትግል የነሱ ትግል መሆን አለበት እንጂ ኦሮሞ አገር አጥፊ ኦሮሞ ጽንፈኛ አድርገው ኦሮሞን መኮነን የለባቸውም። ሁሉም አሁን ከኦሮሞ ጎን መቆም አለበት። ይሄ ነው መልእክቴ። ሲዳማ need freedom. ወላይታ need freedom. ትግራይ need freedom. ጉራጌ need freedom. የኦሮሞ ትግል ከየትኛው ብሔረሰብ ጋር ሳይሆን ከመንግስት ጋር ነው። የትኛው በአማርኛ የሚናገሩትን ሳይሆን እኛ የነፍጠኛን ድርጊት ነው እንጂ የአማራን ብሔረሰብ አይደለም እኛ ተቃውሟችን። ስለዚህ ከየትኛው ብሔረሰብ ጋር እኛ ችግር የለብንም። ችግራችን ከመንግስት ጋር ብቻ ነው፣ ከነፍጠኛ ጋር። ስለዚህ ከስርዓቱ ጋር ከነፍጠኛ ስርዓቱ ጋር ከምኒልክ ጋር ነው እኛ ትግላችን ፋይታችን የምናደርገው ከምኒልክ ጋር ነው እንጂ ከአማራ ብሔረሰብ ጋር አይደለም። ስለዚህ ምኒልክ እኛን አይወክልም። Justice for Walaita people. Justice for Sidama people. Justice for Sidama people. Justice for Amara people. Justice for Amara people. Naftanya is a criminal. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a murderer. We need freedom. We need freedom. Free all Oromo political prisoners. Free Jawar Mohammed. Free Bakkala Garba. Free Dr. Shubut Galata. Free Hamza Borana. Free all Oromo political prisoners. No freedom in Ethiopia. No justice. No peace. Stop. Financing. Murderer regime. In Ethiopia. The Netherlands. Stop. Supporting. Dictator regime. Ethiopian regime. Is a dictator. Justice for Hachalu Hundessa. የውሸት ሚዲያ ዚሀበሻ የሚባለው ሚዲያ ባለፈው
የኛ ልጆች ወደ 20 የሚሆኑ ታስረው ነበር። እዚህ 600 ከፍለው ነው የወጡት አለ። ስሙን የከፈለ ሰው አለ ከታሰሩት? የለም። ስለዚህ የእናንተ ስራ ሁላ የውሸት ስራ ነው፣ ፕሮፓጋንዳ ሰው ላይ መንፋት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ያሉት ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ ያን ቀን እዛ ያደረግነው እዚህ ሀገር ካሉ ሰዎች ወይ ደግሞ እዚህ ሀገር ከቆዩ ሰዎች ወረቀት ይሰጣቸዋል ተብሎ እንደተጠሩ አድርጎ ነው የዘገቡት። እውነቱን ለመናገር እኛ 3 ልጆች ነበር ያን ቀን ሰላማዊ ሰልፍ እንድናደርግ ያዘጋጀነው ሁሉም ነገር ከመጀመሪያው ጀምሮ የሰራንበት የነበር ነው። ሶስታችንም እንኳን ለሌሎች ሰዎች ወረቀት ለመስጠት ለራሳችንም ወረቀት የለንም። ግን ትግላችን ከወረቀት ጋር ጭራሽም አይገናኝም። ለምን እኛ ጋር የመጡት ከኛ ጋር የታሰሩት እዛ ጋር እዚህም ዛሬ ሁሉም ከኛ ጋር ሰላማዊ ሰልፍ ለህዝባቸው የሚቆሙት እዚህ ሀገር የኖሩ እዚህ ሀገር የቆዩ በሰላም እዚህ ሀገር የገቡ ሰዎች ናቸው። ይሄ ማለት ከጥቅም ጋር አገናኝቶ ነው የዘገበው። ሁለተኛ ውሸታቸው ደግሞ እኛ ብር እንደከፈል ነው አድርጎ ነው። ምን ከፍለው ብር የለንም። እውነቱን ለመናገር ቢሰጠንም እኛ እንቀበል ነበረ። ግን ለብር ብለን አይደለም እኛ ሰላማዊ ሰልፍ ወይ ደግሞ ለህዝባችን ድምጽ ለመስጠት ምን ወጣው። እዛ ጋር ውሸት ነው 600 ብር እንደተሰጠ አድርጎ ነው የዘገበው ዛሀበሻ። እኔ አውቃቸዋለሁ ዛሀበሻ ማን እንደሚመራ አንዱ ጓደኛዬ ነው፣ እዚህ ሀገር ነው የሚኖረው። ሌላው ደግሞ 70% ያለው ደግሞ አሜሪካን ያለው፣ ሁለቱም አውቃቸዋለሁ። ግን እንዴት ደውሎ እንኳን ቢጠይቀኝ እኔ እውነቱን ለምን እነግረው ነበረ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ለራሱ ለዩቲዩብ ገቢ እንዲሆን እረዳው ነበረ። አልደወለም፣ አልጠየቀኝም። በራሱ እንትን ነው የዘገበው። ልጆቹ ከነሱ ጋር የሚሰሩት በውስጥ ደውሎ ጠየቁኝ። ውሸት ናቸው። እሳቱም እዚህ ሀገር ያሉት እሳቱም እዚህ ለፋስል ሁላቸውም አውቃቸዋለሁ። እዚህ ሀገር ያሉትን ደረጃ ሀብተወልድ ማስትሪክ የሚኖር ሰውዬም አውቃቸዋለሁ። መረጃ ከፈለጋችሁት ቀጥታ ለቄሮ ኔዘርላንድ ደውላችሁ ጠይቁን። ለምን ለህዝባችሁ በተለይ አማርኛ ተናጋሪ ለሆነ ህዝብ ከዛ ውስጥ ደግሞ እናንተ ታርጌት የምታደርጉት የአማራ ህዝብኛ ከኛ ጋር የሚኖሩት ጓደኞቻችን አብረን ምን በላ ሰዎች ነን። እናንተ እንደምትዘግቡት አይነት ጥላቻም የለን ለነሱ። ሁሌም እኛ ምን ታግለው ዛሬ መፈክራችን ላይ ፍሪደም ለአማራ አለ። ለምን የአማራ ህዝቡ እየተሰቃየ ነው። እኛ ትግላችን ከነፍጠኛ ስርዓት ጋር ነው። የነፍጠኛ ስርዓት ነው እንጂ እየታገልን ያለ ነው አብይ አህመድ ነፍጠኛ ብለን ነው። ለማ መገርሳ ኢቭን ለማ መገርሳ ነፍጠኛ ብለን ነው እየታገልን ያለው። እኛ ከአስተሳሰብ ከአይዲዮሎጂ እንጂ ችግራችን ከደም ወይ ደግሞ ከተወለዱበት ቦታ አይደለም። ይሄ በደንብ እንድታውቁት እንፈልጋለን። እውነትም ለሀገራችሁ ሰላም የምትፈልጉ ከሆነ በጣም የማውቃቸው ሰዎች አሉ እዚህ ሚዲያ ላይ ያላችሁት። ለሀገራችሁ ሰላም የምትፈልጉ ከሆነ ቀርባችሁ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ውሸታችሁን፣ ንቀታችሁን፣ ይሄ አጉል አስተሳሰባችሁን ትታችሁ ወርዳችሁ የምትመካከሩበት ደረጃ አዘጋጁና ለኢትዮጵያ ሰላም ስበኩ። ባንዲራ በመያዝ ህዝቡ የሚጠላውን ባንዲራ በመያዝ ወይ ደግሞ የድሮ ትርክቶቹን የውሸት ነገር እያመጣችሁት ህዝቡ ላይ ጥላቻ ከምትጨምሩ በአንድ ጎን ኢትዮጵያ የምትሉት ከሆነ በሌላ በኩል ደግሞ ጥላቻ ከምትሰብኩት ወርዳችሁ ተነጋገሩ። እኛ ሁሌም በራችን ክፍት ነው፣ ማውራት እንችላለን። ውሸቱን የምትዘግቡት ነገር ለእኛ ሳይሆን ለራሳችሁ ህዝቡ እየተጨቆነ ላለው ህዝብ ብላችሁ ውሸታችሁን አቁሙ። ይሄን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ኔዘርላንድ EU stop supporting financing Ethiopian regime. Ethiopian regime is a dictator, is a criminal, is a terrorist, is a fascist, is a Nazi, is a terrorist. Stop supporting a fascist regime. Abiy Ahmed is a fascist regime. Abiy Ahmed is the killer. He is murdering Oromo women. ICC must investigate a crime committed against humanity. Crime committed against Oromo people. motummaan naftanyaa nurratti dalagaa jiru
baay'ee waan gogga sanyiitii kan irratti raawwatamaa ture jiru Oromoon akka Oromoo ta'uu isaatiif kan ajjeefamaa jiru kan dhumaa jiru kan immoo lafa isaatirraa ari'amaa ture jiru kan ajjeefamaa jiru hayyoonni kenna abbootiin fakkeenyaaf kan akka Jawaar Mohaammed kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Hamzaa Booranaa kan akka Shuggut Galataa warroota ijoo ta'aniitiin mootummaa san dura dhaabbatanii yaadan mormuu danda'a mootummaa mahidhaatti galcheetiin jira jecha inni jedhe ofii mataa ofiiti yeroo aangootti dhufeetiin jedhe Ameerikaa dhaqeetiin jechi inni jedhe namni nama ajjeesu namni nama hidhu mo'atamuudha jedhe akkasumatti inni mo'atamuun isaa nama hidhuun nama ajjeesuun nama dararuun mo'atamuu isaa argisiisa Abiy mo'atamee jira achirra jira hamma lubbuun jiru achirra dubbataatiin jira malee Oromoon aqalleef borolleef injifannoon ni injifata Oromiyaa keessatti wanni qeerroo fi qarree biyya keessatti dhaabatiin dhaamuun barbaadu yeroo naannoo tokko ka'etti akkuma duraa san qabsoo keenya muuxannoo guddaa qabna Jawaar Mohaammed irraa baranneetiin jirra muuxannoon akkamitti akka qabsoo geggeessuu qabnu biyya keessa fi biyya alaatti illee Oromoon tokko ta'eetiin tokko yoo taane waan takka godhullee hin dandeenyu aqallee borullee tokko ta'uu qabna jabaanneetiin wal qabannee keessa fi alalleen Oromoon kutaa kudha tokko naannoo tokko qofatti yeroo hiriirri yookiin morokkoon tokko yoo ka'e san laaluun qabu guutumaan guutuutti bakka tokko ka'eetiin mootummaa kana yeroo takkatti ofirraa buusuu qaban jedha Abiy Ahmed warra hidha kana dirqamaan gadhiisuu qaba yoo jara gadi giddii hin taate biyyi sunillee biyya hin taatu Itoophiyaa jedhamtuun illee Itoophiyaa waan jedhamu hin jiru Itoophiyaan Oromoon hin jiraanne Itoophiyaa hin taatu kanaaf carraa kan kennuu keessaniif galatoomaa isin hin jira Oromiyaan ni bilisoomti qabsoon itti fufaa qabsaa'een dhufa qabsoon itti fufa. Justice, justice, for Adunya Mulatu. Justice, justice, for Afandi Mohammed. Justice, justice, for Ahmadin Mohammed. Justice, justice, for Ahmed Nur Musa. Justice, justice, for Akame Jamal. Justice, justice, for Asantu Aliye. Justice, justice, for Bariso Kamal. Justice, for Bulcha Bakale. Justice, justice, for Dabeza Bariso. Justice, for Dahaba Usmali. Justice, justice, for Darartu Ismail. Justice, justice, for Dariba Angela. Justice, justice, for Ilyas Abdullah. Justice, justice, for Ilyas Abdi. Justice, justice, for Fahmi Ahmed. Justice, justice, for Faiz Ali Abdi. Justice, justice, for Farid Abdi. Justice, for Farhan Ali. Justice, justice, for Fizze Abdisa. Justice, justice, for Fuad Abdul Karim. Justice, justice, for Gimra Hinti. Justice, justice, for Amdiya Mohammed. Justice, justice, for Hamza Mustafa. Justice, justice, for Imsa Abdi. Justice, justice, for Jamal Abdi. Justice, justice, for Jamal Hassan. Justice, we demand justice, justice. When, we demand justice. Fatou Bensouda, the head, break your silence. Fatou Bensouda, the head, break your silence. We demand justice for Hachalu Hundessa. Justice for Kurio Bariso. Justice for Lami. Justice for Muaz. Justice for Murteza Aliye. Justice for Mustafa Shira. Justice for Lencho Jama. Justice for Magarza Yuyo. Justice for Muhammad Khalil. Justice for Nure Awal.
Justice for Tahir Aman. Justice for Tahir Gammada. Justice for Tariq Wabarra. Justice for Yaqub Mati. Justice for Yusuf Muhammad. Justice for Muazzez Mansour. Justice for Munira Zayido. We demand justice. ICC. Fatu Bensouda. We demand justice. Where? Fatu Bensouda. ICC. We demand justice. Abiy Ahmed is war criminal. Abiy Ahmed is committing war crimes against humanity in Ethiopia, in Kenya, in Somalia, in Sudan. ICC, Fatu Bensouda, break your silence. We demand justice. Where? Fatu Bensouda. ICC, The Hague. We demand justice. Where? We demand justice. ICC, Fatu Bensouda, break your silence. Step in. waan inni isin jechuu fedhu hunda keessan Oromoon ta'azzirtanis tabi kabraa jirtanis namni dhumaa jira hafaan jiran ijoolleen teenya hundi namuuti dhumaa jira dhalaan gudeedamaa jirti walitti eeguu son taanee tokko taanee wal qabannee bikka takka maal isaan kana gargaaruu qabnaas itti yaaduun nu barbaachisa akkamii gargaaraa warra biyyaa amma mataa kiyarraa fintaa ilma daadati yaana irraa ajjeessan guyyaa 12 san obboleessa kiyyaas akkasuma hidhaa jiran ijoolleen hundi waan hedduun namarra geggeeffamaa jira nuti warri azziru beektaa negiyaan jiraachuu jirra fayya qabna warri biyya ammoo rakkoo meeqa keessa jiran haati hundi ilmi kiyya yoom reefkina ol deebi'aa eegan reefka keenya kabajaa dabee jira biyya san keessatti oromummaa safuu guddoo keessa jira safuu xiqqoo son ta'an oromoo ta'uu bichaafuu safuu guddoo godhanii amata meeqa dhumaa jiran yoomi as namni keenya kaanis tusuma taa'etus walitti dhaggeeffachuu miti asbahaa namuutu waan dandeessaniin wal bira dhaabbadaa wal gargaaraa wajji jiraachuudha malee namni akkanuma walirratti tokko irratti eeguu miti waan akkanaa kun nurraan barbaachisu haawwan gudeedamaa jiran ijoolleen xixiqqoon waggaa 8 gudeedamaa jirti kun hundi maaliif dubartii irrattis nama meeqa irratti haa jira namni waa irraan taane hin jiru biyya keessa ka jiru fira ka qabdan hundi keessanuu namni walitti qabamtanii tokko ta'uutu isinirraa barbaachisa gargaarsaa fi waan barbaachisaa hunda yaada wal dabarfattanii godhuutu irra gaariidhaan jaa. Justice for Oromo in Ethiopia. No 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 peace 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 in Ethiopia. Vrede. Veiligheid. Justitie. For Oromo. Abiy Ahmed is a murderer. Abiy Ahmed is a dictator. Abiy Ahmed is a dictator. Oromo mensen. Oromo volk. Willen vrede. En veiligheid. Gerechtigheid. Voor Oromo. Vechten.
vrede, veiligheid, voor iedereen. In Ethiopië. In Ethiopië. nuti arra as dhufnee asitti hiriira bahuun hedduu laaftuu takka shamarran keenya biyya keessaa lubbuu isaanii kannaniiti diina dura dhaabbatanii falmachuu jiran jechuudha nuti wanni nu dhorku takka illeen hin jirtu sa'a teenya sa'a takkaa fi sa'a lama kaninee as dhaabbannee sagalee kan nuufiin nutti ulfaatu kanaafuu obboleeyyan kiyya ilmaan oromoo dhiiga keessan dhangala'amaa jiru kana laalaati isinitti haa dhaggeeffamu haa baanu haa sagalee taanuu fi waan dandeenyuun haa cidhaa dhaabbannu hamilee taanaaf wanni nuti godhuu dandeenyu hiriira bahuudha waan qabnuun cidhaa dhaabbachuudha kan biraa warra biyyaa galatoomaa jiraadhaa rabbi isinii wajji haa ta'u hedduu takka wallaahi miira keessa nuna hixani nu jiraadhaa nuti abdii keenya isinii inshaa Allah ni moona ni bilisoomna oromiyaan ni bilisoomti dhiiga keenyaan qabrii diina keenyaa gubbatti bilisoomnu keessi galatooma. Nederland! 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 Stop! 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 Steun! 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 Aan Ethiopië! Aan Ethiopië! Aan Ethiopië! Aan Ethiopië! Regime! 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 Ethiopië regime! Ethiopië regime! Ethiopië regime! Ethiopië regime! Is een moordenaar! Is een moordenaar! Is een moordenaar! Is een moordenaar! Het is een moordenaar! Is een moordenaar! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Is de zwarte Hitler! Is de zwarte Hitler! Is de zwarte Hitler! Is de zwarte Hitler! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Is de zwarte Hitler! Is de zwarte Hitler! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Is de zwarte Hitler! Is de zwarte Hitler! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Moet aftreden! 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 Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Moet weg! Moet weg! Moet weg! Moet weg! Voor veiligheid! Voor veiligheid! Voor veiligheid! Voor veiligheid! Voor Ethiopië! Voor Ethiopië! Voor Ethiopië! Voor Ethiopië! Voor Oromo! Voor Oromo! Voor Oromo! Voor Oromo! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Moet aftreden! 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 Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Moet! Weg! 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 We demand justice. Justice! ICC! 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 Tatu Bensouda! We demand justice. Justice! Justice! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! For criminals! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! He's a killer! He's a killer! He's a genocider! He's a genocider! ICC! ICC! Tatu Bensouda! Tatu Bensouda! Step in! Break! Your silence! The Hague! ICC! We demand justice for Hachalu Hundessa! Justice for Haymanot Badada! Justice for Dadi Galan! Justice for Oromo people! Xalayaan kun kan barraa'e waldaa abukaatota Oromoo idil addunyaatiini. Xalayaan kun kan gaafatu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yakka dhala namaa yakka waraanaa uummata keenya irratti Itoophiyaatti Keeniyaatti raawwataa waan jiraniif kanaaf himanni akka irratti banamu kan jedhu abbaa alangee mana murtii kanaatti kan misila maqaa ishii kaasaa turre adde Tatu Bensoudaatti kan gale ammuma tokko isiniif dubbisa. Date September 4, 2020, International Criminal Court, Office of the Prosecutor Communications, Post Office Kanati, the situation in Ethiopia. Qeerroo Oromo Netherlands submit this complaint to the Office of the Prosecutor at the ICC, asking for the investigation to be opened against senior Ethiopian leaders for crimes against humanity committed against the Oromo and other nations in and outside of Ethiopia. A. Crimes within the territory of Ethiopia. Ethiopia is not a state party to the Rome Statute. However, the situation in Ethiopia continues to
constitutes a threat to the international peace and security. The ICC may exercise its jurisdiction over crimes listed in Rome Statute committed on the territory of Ethiopia by existing senior political leaders of Ethiopia. Under the political leadership of Prime Minister Abiy Ahmed, suspects ranging from Ethiopian government higher officials, leaders of Bilsigina party, the military, National Army of Ethiopia, the paramilitary forces such as the Republican Guards, the regional special force commanders, and the national intelligence head and the paramilitary force under his commandment have collectively involved in the following crimes under the jurisdiction of International Criminal Court. 1. Crimes against humanity. Senior military and civilian leaders under the political leadership of Prime Minister Abiy Ahmed Ali has constituted and operated a systematic, widespread attack against the human rights of Oromo people in Ethiopia, including extrajudicial killings, persecutions, forcible transfer of population, rape, inhuman acts, imprisonment, or severe deprivation of liberty, torture, extermination, and torture. Between 2018 January 2020, the government under the senior leadership of Prime Minister Abiy Ahmed Ali have caused over 1.9 million citizens to become internally displaced across Ethiopia. Between April 2008 and May 2020, Ethiopian government has arrested over 10,000 Oromo youths on political grounds without any due process or court knowledge. Between June 2020 and up to present, the government arrested over 9,000 Oromo people, including key opposition figures. 2. War crimes. The government of Ethiopia has perpetuated the international crimes of murder, attacks against the civilian population in Guji, Wallagga, Arsi, Hararge, and destruction of their property and farmlands. Also, sexual violence, pillaging, and outrage upon personal dignity, violence to the life and the person. Since coming to power in 2018, Prime Minister Abiy Ahmed Ali continued to govern a significant part of the country by placing under a state of emergency. This system had been actively implemented and overseen by the National Command Post that is being coordinated by the Prime Minister himself. The territorial target of such military commandment structure is widely practiced in the western and southern parts of Oromia region in Ethiopia. Under the military rule of these territories, egregious violations of human rights in the context of armed conflict continues to happen. Amnesty International and other organizations have documented the serious breach of international human rights and humanitarian principles in those regions. On June 13, 2020, about 320 civilian populations from a small town called Shabal of Elam Wallagga, located about 50 kilometers from Dambidolo, westbound, were forced to flee from their home and farmland and displaced in Gambela town. The displaced individuals reported that their houses and farms were set ablaze or on fire by the government armed forces. Their subsistence and livelihood become under a regular attack by the government military forces, who continue to abuse their underrated forces without any accountability. For more than a year now, the military command post has significantly replaced civilians' state machinery in the region. B. Crimes committed by Ethiopian senior leaders outside of Ethiopia. Senior political leaders of Ethiopia have also perpetrated crimes under the jurisdiction of International Criminal Court
in foreign territory of Ethiopian signatory territory of state signatory to the Rome Statute, Kenya. Kenya ratified the Rome Statute in 2005 and incorporated international criminal court crimes into national legislations through the 2008 International Crimes Act. There are hundreds of thousands of Oromo people living in northern Kenya in Marsabit, Wajir, Mandera, Asiolo, and Laikipia countries. Extensive area from Lake Rudolph east to Ethiopia, Somalia border, and south towards Nairobi. Prime Minister Abiy Ahmed has commanded a multiple military operations against the Oromo people extraterritorially. These operations have resulted in serious, systematic, and widespread violations of human rights against Oromo people in Kenya. On several occasions, the government of Ethiopia concerted a campaign to round up those who fled persecutions, to force them back into Ethiopia under the internationally condemned practice of extraordinary rendition. We, the Oromos in the Netherlands, request the Office of the Prosecutor of International Criminal Court, ICC, to take the situation in Ethiopia in the interest of justice and launch investigation within a reasonable period of time matter. Respectfully submitted, Oromos in the Netherlands. Yakka mootummaan Abiy Ahmed uummata keenya irratti raawwataa jiru ragaa tokko lama jedhamee yakka dhala namaa irratti raawwatamuu fi yakka waraanaa uummata keenya irratti Oromiyaa qofatti osoo hin ta'in warra daarii biyyaa kutee baqatee Keeniyaa seene, Sudaan seene, Somaaliyaa seene irratti illee Abiy Ahmed kallattiidhaan hoogganuun yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwataa jiru. Kanaaf manni murtii kun territorii isaa jurisdiction isaa jala biyyoota jiranittis yakka Itoophiyaatti raawwatamettis himata abbaan alangee kun bantee namicha nama nyaataa kana mana murtii fuulduratti akka nuuf dhiyeessan gaafachuudha. Wanti gaafanne kun xalayaa kana qofa ammooti. Xalayaan kun peejii 4 yeroo yeroodhaan viidiyoo, oodiyoo, ragaa walitti sassaabnee abbaa alangee kanatti kennuu qofa miti. Ragaa itti kennine kana walitti qabdee akka himata bantuuf itti deddeebinee iddoo kanatti hiriira nagaa baanee haga gaafa Abiy Ahmed mana murtii kanatti dhufee jecha kennee harki isaa duubatti qottoon baa'utti duubatti hin deebine. Qeyroo fi qarreef saba Oromoo guddaa kanaaf qabsoon teenya itti fuftii duubatti hin deebitu du'alleen sodaannu ni mormannaa. Qeyroo fi qarreen Oromoodha. Abiy Ahmed waraana irra bobbaasee raayyaa ittisa biyyaa irratti bobbaasee dararuun reebichaan hidhaan wareersuun gidirsuun akka irraa dhaabbatuun gama kiyyaan dabarfadhaa. Arrallee borullee Oromoon haqa qabdii. Oromiyaa fi Oromoon biyyeen ta'isii lafa isii lafeen ta'isii haqa qabdii. Dhalaa gudeeduun haa dhaabbatu. Ajjeechaan qeyroo fi qarree teenyarraa haa dhaabbattu. Arrallee borullee nuti hin sodaannu du'a nurraa haa dhaabbatuun isiniin ja'a. Sirna takkaan dhagayin hin arkin hin dhagayin sirna hin jirre nutti baasee kan addunyaan guutuun isa quba qabdii nurraa haa dhaabbatu. Yeroo gabaabduu keessatti akka nurraa dhaabuun isiniin ja'a. Qeyroo fi qarreen biyyaa ilmaan kutaa 11 hoggaa harri tokko bee harri tokko akkan teenye isin hundi bahaa falmadhaa. The Ethiopian Prime Minister, the Ethiopian Prime Minister, the Ethiopian Prime Minister, the Ethiopian Prime Minister must face justice in front of ICC. Abiy Ahmed must face justice. Oromo, fight for equality, for justice, for peace, for all human beings. Oromo, fight
Ethiopia.